Anka bakabdu? Yani ni jiraamiti. Jechuun miizee naa taata marqoo. Okay. Miizi sii ta'a? Achiin booda. Achiin booda ababaa qabdee miizee taatee gara manaa galtaka. Okay. Ababaa san sibiin kan namoo sibiin kan. Ababaa hin facaasta maal gootaa naa kennita siillee kennitu. Ati miizee mi? Maa hin facaasta jechuun afaan Oromooti. Sirbitee miizee dhiiraa faana sirbitee galta. Wabbuu wal qabatanii nama lama. Maa fakkeenyaaf amma jechuun sargii kee dhufee jastisii sumaafii kan namani ani miizee wajjin sirbuun dasnan jedhu. Naan kennitu Dubaay nagarree amma Dubaay godhadhaa fardi sargii illee ani warri Dubaay kun akkatti sirbu nagarree miizee lama wal waliin. Kanatti bitaa mirga. Baran gizeetti shamara baafaan sirbitu. Kanas siyaafii amma kakennaa isaaf naa barraatti miizeetii taata. Miizee taatee immoo gara naa gara siin sirbita tokko faana. Akkasitti ababaa qabatanii maal jettanii gaafa sargii kiyyaa. Gaafa sargii keetii ani miizee siitoon rakkoon qabu jedhika. Egaa akkana. Nu akkana si beeku. Gaafa sargii siitee sarbiin galee sittoo akka ni jalameeti. Loree dhiifama maal jettee? Maal jette? Akkaan jedhee. Halkan sargii sanii naannoo keessan silaa ture natti tola. Maal keessa soo ture? Naannoo keessan silaa ture natti tola halkan sargii san. Maal goota naannoo kennaati? Miizeedha. Miizee erga sargeessitee booda hin galti gara mana naannawa jaarsaaf jaartii manni ati gootu maali? Naannoo jaarsaa jaartiiti maal goota? Kuni rakkoon qabu bara. Waan maali beektaa walii galuudha. Kana walii galuu yoo jettu gama kamiin? Hojiin deemtu jaartiin ta'e. Hojiin deemtu? Yaa. Hojii nama waliin daladdi hojii. Biyaansi gisee takka alaan baatu isiin maamaan mateetti. Walumaan sochoonee baanee galla. Maa? Wanni walii sochoota wayiitu hin jirtu. Gaafa isin alama. Ittiin waa'ee mucattii dhiisii waa'ee laayifii kan keetii akkam jireenya akkamis jira. Gaafa sargii godhummoo si amma rakkoon hin jiru. Ni jira miti. Ni jira miti. Tattabanna. Anaafati yeroo wal agarra kinu amma laayik obboleessaa obboleettii laayik akkasumatti waliin kolfinee waliin tattabanna. Bakka akkasumatti dhiisi wanna biraa dhiisi ati. Waa'ee dhukkuba wanni kana. Dhiisi ati dhukkuba. Qalliin kamaaliitiin bukoo dhagahi normaal obboleessa akka obboleettiitti waliin taphannaa hin kolfinaa. Just bakka lufi waan kanneen dhiisiti. Waa'ee miizeellee jalaa dhahee yoo miizee juun taatuuti. Hiisa dhiqaa ofiillee waan hin siin jedhu na dhage. Namni tokko samuuna kana barana beektaa ni jira miti. Ati jechuun yeroo asitti taasisu obbolummaa min dhiisisee galee obbolummaa akkuma ati obboleettiitii yaa amma deetigaa amma san dhiisigaa yoo akkas hin taane waliin haasofnu sirraa cufa ati obboleettiitii yaa noormaalaan obboleessa keetiitii waliin taphannaa waliin kolfinaa just bakka allaqa laayifiin darbe akkasi beekeeti ishii amma bara 2016 barri 2015 gargaraami afuu walii godhanii normaal waliin deeman wanni bara dheengaddaa baraan an daggamamu ishii. Sirraa dhiisee jiran fadhi. Hin arrabsinaan immoo warri deemi maali jettan laqaa qaamen sisi arrabsaa yoobse. Kalas dhiisa normaal ሰው ይጫወታል ከጥፋቱ ይማራል እንደብረ ወንዱ ይሉፋ ሴት ነች ልጅ በቃ አለፋ ከኒ እንተበናና ፍሲናም ወተበነው ፈዳን ተበተነምኒ ኖርማሊ ዋሽቴ ወን አካበዲና መስን እንገን ነው አካበዲና ገሪን ኬሰን
Zeen akkasiiti ati dhiisi waan kana jalaa dhahi tattabadhu kolfi. Sirraadhisee jira. Enjoy godhi. Sirraadhisee jira jedhi kaanii. Jireenya galee jireenya biraati harri jireenya biraati. Assalaamu alaikum. Okay? Ummata haasoftuu kana immoo dhiisu. Kiyya best bro. Ina shamaaqaqina ilma namaa na shamaaqaqina isinuu shamaaqaqtanii. Ilma namaa shamaaqaquun hin barbaachisu. Cinqii nama cinquun hin barbaachisu. Isinii galee? Raamee. Maan nammaa isaasaati illee kan dogongorre ilma namaa ta'ee hin jiru kamu hin dogongora isaarraa hin barata. Dhageessanii kana waan ta'eef waan namaa tokkoon qabattaniitumaan hin deemina. Nama jechaan nama belleessu. Nama jechaan nama badii ofii dalagoonaa ilmi namaa kamu badii dalaga. Ilma namaa ta'ee ka badii hin dalanne hin jiru. Garuu nama jechaan ka badii dalageessan irraa baratu wanni kamu. Kanaaf ilma namaa tokko waa wahiitiin qabdanii haguma dhuma waan saniin ittiin hin deemina. Iqayyaraan raasuun hin miqayyiraan. Yoo garuu isin waan san qofaan itti deemtan tenshinii san gara sammuu maraachuu waan biraatti iyyuu naman geettan. Kanaafuu dhiisaa waa wayii dagadhaa. Enjoy. Isum raasuun liqayyirchilaan. Tiriit godhuu deema nama hanga dandeettanitti. Malee akkuma gowwaa jechuma takka qabatanii fiigina please. Isin caalas beekee miti garii keessan. Kanaafuu yoo argitanii amma isin afaan taphataa jiraatte taphadhaa isinillee oliin taphadhaa laayifii akkana turte kalee allaqe bakka dabaree sun. Akkasitti easy godhuu yaala waa wayii. Kan waa wahii namarra keettanii xurima san waggaan barabaraan saniin namaan hin haasayina. Bara dheengaddaa bara biraa barri baranaa bara biraa. Akkuma bara haarawaa aayidiyaan namaallee haarawa sammuun namaallee haarawa ta'uu qabu. Haaromsa waa hundaa. Kun akka wallaalummaa xiyyaati. Innaa akka saniiti ati faa jedhu ofirraa fataa jedhu okee? Okay, waasi gaaffii wayii si dhiyeessuu barbaade. Kanas ziyyaa fi amma baaliyyoo komborsaatoo. Gaaffii wayii si dhiyeessuu barbaade. Maali na gaafadhu? Si gaafadha dammoo ati seeraan na deebista. Ati immoo hin tashmalaxaxini noormaalii taphadhu an obboleessa keetii naan kolfii naan taphadhu. Waan biraa sitti naasoo iyyuu ani iyyuu sitti naasoo kanaas dhiiseera bar maali beektaa? Fedhii giddira dhabbadhu waan ta'eef haaraan sitti naasoo iyyuu. Akkas bakka. Yaa. Garuu viidiyoo wayii xiqqaa argee በጣም እንደደጋሚ እንጀቱ ማልታት ማልታት እና ከሚሚያቲን ያን የሰሞነ kana ofti zortee isin akka achuma isin nama akka isii sa'aznaan argattanii ustanii arabsitanii malee cabsa nayyaanne balaan boote siyaade obboleettiiti akka obbolummaatti rakkoon qabu wal argina normaal ka kana siyaanni kamiree walii garuu maaliidha akkuma goonu wallaallee akkuma isin jirtutti kolfisiisnee tabsiisnee akkas goona okay akki goonu akkasi wanni biraan jiru hayyebbo beekaa sedhiisee barra sifaanaasuu sifaana qaaqumma daraartuun fayyos jala dhufte rakkoodha dhiisati waa'ee akkanaa dhiisati hin taphanna naafati noormaal onni naasuuf waa'ee biizinaasaa fa'a waa'ee dalagaa fa'a anamma bahareen jiraami ati Dubaay jirtaami amma Dubaay tana deddeebi'uun faana ulfaata shamara jabduu osoo taati amma waan takka daladdee hiikaa fa'a achi naa ergitaan amma ginnoo naggaadhi suuqii qabaa mi'eessi argitee ati guyyaa as dhufte maaliif akkasitti nama ramta guyyaa sanatti kanas yaaf amma kanas yaaf dhagayi ati waa'ee maramuu sana jalaa maal taateeti arfaat waan kana ilma jalaa Oromoo miti bari afaan Oromoo asuuta malee jaalalaka hindi beektaa bar afaan Oromoo asuuta malee adeemsa kan akka hindiiti. Waan isin haasoftan irraa hunda geettu osoo oma feetan jetteeni maa normaalii hindii ta'uun nama maa hindiin illee rakkoon qabu maa akka hindii kasi ta'eef maaliif akka hindii si ta'e maal jette anama waasii soqee waasii arge akka marafaatoo tokko hiittu jira kiyyaan tokko ka fuula fedhe na dhageeffadhu waasii gaafadha amma gaafii si gaafadha akka obboleettii xiyyaatti kottume nama gaarii nama si jaaladhuumi
itti si haa heerumsiisu mee nama hoyyattu jira. Yoo akkas waan jaalalaa kana malee ganama galgala argannu haasa'u nu dhiisuu didde nama wal si barachiisa akkasitti ittiin na yaadadha. Akkam jedhu. Dhiisi gaa yoo jaalala hin taane waa'ee biizinasa haasofneet kolfineet taphannaan hafatti. Ookee jaalalaa isaan jiru bara amma gaafisi gaafa danaa deebisi. Amma fakkeenyaaf erga na wajjin haasa'in kana sitti tola dammoo annatti hin tolu warra. Akkam. Gaafii ati nama gaafatu gaafii akkam. Haya maal si deebisu ree? Erga sitti haasa'in kana jecha guyyaan halkan natti fakkaata. Halkan guyyaan natti fakkaata. Beekaa moodii qabatti bari intana waaw dhugaanuu beekaa moodii qabatti arfaatiin milaajidha bar milaajidha waa'een itti na aarsitu bakka jaalala jettee dudubbattu kana na aarsiti malee osoo kolfitee taphattee dalagattee maal jettee araadaadhaati garuu bakka jaalala jettu kanatti wallaahi siini naasuu beekta taniif si naasa'uu jibbaa. Gaaf tokko ati waan naan jette beektaa fikiriin goggoo kan qilqil godhee nama hambisaa naan jette jecha kan yoomiin. Qilqil godhee nama hambisa kana kinu qawwee. Wallahi koorogiraama malee hin qophee. Koorogiraama godha dhugoottu. Fikiriin goggoo kan qilqil godhee nama hambisaa jecha. Akkana si beekaa nuu kinu. Ati jechuun fakkeenyaa fi Justin Islaamiitiin ija dhiqaa. Ofiillee waan isin jedhu nan dhageessu. Baga sommanaan illee ittiin sigee. Amiin. Baga siin illee gahe. Yeroon ta'a araaramaati. Afoo allillaa. Afoo hin tulillaa. Afoo hin waliin jenna. Sigaa maachi garagaltare. Afoo hin alillaa. Arafaati. Afoo hin alillaa Ramadaan illee dhufe. Dammoo maal toose cinaa ciisasa. Tana ta'e rakkoon. Afoo hin alillaa. Afoon anillaa jechaan waliin kaasila. Afoon anillaa jennee miti. Kiyyaa feestivaalee kunati. Ati akkamitti arafaatiin akkamitti ati narraa qabuu dadhabde koo arafaatti ta'a. Maaliif beekta kiyyaa? Kiyyaa kanaan hin beektaa Dubaayii wal argee ture. Garuu ati garaa jabaatte garuu akkamitti ani tana nama waggaa 27 sii du'aa ture biyya san dhuftee osoo hin dubbisiin. በጣም ይከራሻባት ወላሂ